afaan arabaa nu biratti mee qajeellutti na dhaggeeffadhaa seenaa dubbii tokko naa sa'uudhaa deema. afaan arabaa aliif dhaabbatuu fi baaciisu quraanatti beeka namni keenya. quraanatti beeka, afaan quraanaatti beeka. maashii tokko naannoo keenya keessatti bara dargii keessaa isin quraanan qaraane waa tokko ittiin qabdanu rabbi gaafa isin fuula isaa reettan isin gaafa taa'inaan malli koo gaa jennaan sheekii bira dhaqaa jedhan. sheekii bira yeroo dhaqanu sheekiin maal jedhanii jalqabanii aliif hin qabu jedhan. maaliif dhabee jedhanii gaafatan isaan immoo amma kan rabbiitti beekanii beeka. aliif arabaa kan rabbiiti baa kan rabbiiti waa rabbiin qaruu dhufee yeroo isaan jedhan aliif hin qabu jennaan. maaliif dhabee jedhan jennaanii lakkii aliif afachaas hin jedhan baa tokko jalaa qabaa jennaan achumaa tokko kennuu tokko dhugachuun jiraadaa jedhan. achi kaan immoo taalamarraa qabaa jennaan maal yoo tokko aliifii geejjibaan qabaa jedhan. darasaa tokkotu ganda keenya keessatti isii kana qofittiin jedhee sanarraa bu'a xiqqoos fuula kanas nama ibsa. darasaa tokkotu naannoo kana keenya keessaa sadaqaa waamame. sadaqaa waamame quraanni itti kennamee jennaan quraan ofitti garagalchee isaan sanarraa dhaalee bismillaahi irrahmaani irrahiim qul huwa allahu ahad taa'ee quraanni muusatti garagalee jira. inni taa'ee qul allahu ahad qofa qaraa inni qaraa amma booddee sadaqaa nyaachuun ga'e jennaan ati quraana qaraanee ka'e biyya keessaa gabbayii jedhe biyya juutii tokko tokko qaree ka'e ati quraana qaraanee kottuu gabbayii jennaan wallaahi wa billaahi yoo qul allahu ahad quraana rabbii keessaa gabbayii na dhimbawe. hin ba'u jedhe yoo qul allahu ahad hin ba'e ani nan ba'a. yoo inni hin baane immoo anis hin ba'u jennaanii sabaa akkitti qul allahu ahad keessaa baasan dhabamee nan achi talee sadaqaa nyaate. isin kanallee beekuu dheetaat magaalaa tokko dhaqaniiti ayyoon Abdurrahmaan nama afaan isaatii irraan dhaga'e immoo haati Abdurrahmaan magaalaa dhaqan obboleettiin abbaasa adaadaansa magaalaa yeroo isaan dhaqanii afaan arabaatiin gaazexaa maali afaan quraanaatiin namni barbaree mare magaalaa keessatti quba gurra kaanii qaalitiin maal osoo nuti duniyaa irra jiru quraana rabbiitiin barbaree maratan iyyan iyyanii kaaniin dhiibnee barbaree harkaa tarsaasanii waltumanii mataa walirraa aramanii harkaa fudhatanii maal magaalaadhaa waa bitatanii miti laal sadarkaa namni keenya quraanaaf qabus asuma keessatti wanni hubatamu baay'een isaa jira habaadiyyuu hawallaalu abeeku fudhatanii manatti galanii atammallee duniyaarra jirtaa jedhame Abdurrahmaan adaadaa kiyyanin jira kaa jedhan kan ati duniyaarra jirtu gandiidhanii maqaadhaanii gandii maqaadhaanii egaa maqaan asitti dhabuun taate quraanaan barbaree marataa jedhan attam kunoo fideen dhufe hoodhu kunoo dubbis yeroon fuudhee qara'u jedha kooriyaanii fi Itoophiyaan leenjii wajjiniin qabanii dargii keessaa beektanii al'aalam jedhaa gaazexaan sunu jennaani amma jedhe malli narkaa badeennaan jedhe luynummaan keessatti uumaa laata jedhee matumaan ta'u yaa adaadaati yoo afaan quraanaa bakka iyyuutti nu agarte amma booda akka kanatti qabdee nuuf idduun jedheen jedhe yoo waa wallaallee jaallachuunis uummata koo baraa yoollee beekuu dadhabe